Tanabi Ismaa'iliitu Qurayshitti ergame jette eeysaa akkamii fudhachuu dandeessi? Gaafa dhajee jalqaba ol hin seenne gaafii laman qabajee jalqaba ol hin seenne. Sammuu ta'e keessa beekaa duwwaa Khalid. Waan sammuu ta'e. Afaaniin hin dubbadde sammuu tiyyaan hin jenne sammuu tiyyaan hin yaade hin jenne bara. Afaaniin. Hamza. Laal Ustaad Khalid. Hamza yeroo takka. Moodeetara naa kenne Hamza. Ifama jennu Ustaad Khalid. Laal akkasiin jedhe laal namni kumni kunis. Barnoota Hamzaan hin beeku ishiyaa nurraa barsiisu. Ani beeku. Hamza gaafii dura gaafachuu gaafii si gaafadha jee. Amma itti ol seene dhiisi gaa sa'aatiin kukutte. Wanti irra dangareen tanaa sa'aatii irratti wal guddaa kanaa nurraa deebisii baasaa. Muhammad Bayan anta laa tadkhul fi diiwaanina ati galmee teenya keessan seenini tanteetuma irraa'us. Bar yeroo nurratti gubamaaf hin jawwaqiin carraa nu kenna. Sirigala. Ambar Hamzaan ediman si Hamzaan si qorraan si rabuun danda'u hoggan si injoo edem fixeeran. La. Imbu Hamzaan. Wallahi. Bar ati. Ibam. Namni kumni tokko jala jirtan akaantiin tunaara ati foloo naa godha. Itti fufi Hamza. Maama Bayaan foloo. Simbaana Maama Bayaan. Foloo lee nu godha. Dubbii laaqatiin qaama barbaka dubbii laaqan nun jirro. Maharree Maama Bayaan dubbii laaqanne obboleessa kiyya nama narrabsini gaafii deebisi. Way maal taate? Gaafii tiyya ni qeebalta moo hin qeebaltu qooy? Barnaa deebisi siif hin qeebalaan jee maal taate obboleessi hin beekuu na barsiisi. Mana barnootaati moo mana gaafii fi deebiiti manni kun? Mana barnootaati fi gaafii deebiiti. Manni barnootaatiif manni gaafii fi deebii takka bar mana munaaqashaati. Gaafii deebiidharraa waa barata namni gaafii deebiidharraa waa barata. Hamza ati laan namni fadhinnaati irratti haa hundeeffamuu jette deebisaa fi gaafii keessatti. An fadhinnaatan irratti siif hundeeffamuu hin danda'u. Abadan. Haya wanta kanaa godhe ayya Khalid. Yaa obboleessa kiyya kananiin dogoggoree na jalaa arraba kiyyaa muco caateetiti. Hin beeku jii bira kun amantaati yoo Hinjau. Haya nuu himi. La. Dirqama gaafii tanteet irratti nurdeeffadhu. Gizeedha. Maal jee maal kalee galgala waan ati jechaa turte hin garre? Amma bar waa lama jette laal Khalid nu wareersin. Waa lama miti waa sadi haa taatu. Nin dogongore hin beeku maali hin ta'u. Ni qeebalta taanaan qeebaluu ati fadhinnaa tanteet irratti siif hundeeffamuun hin taatu. Waa lama Khalid yoonii fi akkaataatti gartee munaaqashaa godhan hin beekne nu dhiisa. Gaafii ni qeebalta moo hin qeebaltu qooy? Gaafii barsirraa qeebaluu kunoo uummata humduratti hin beellama siisee naannuu deebisire. Jalqaba yeroo ol seenu gaafii laman si gaafadha siin hin jenne? Hayi na gaaf mee anaat tanaazula sii godha dhiise ayyasii. Tanaazula godhuufi na bal'isi. Ustaaz Akiyyaa isinirra hin beeku Seefa Khaalidillee nettuu galatoomaadha. Nama kumaa fi 200 isin jala jira Ustaaz Akiyyaa isaan kanaafillee yaada waan xiqqoo takka isinirraa barachuuf namni kun isin jala ta'a. Amma Khaalidii wajjin waan matakka irratti deebi'aa jirtan Ustaaz Akiyyaa wallaahi namni sodaate Khaalidii bar bira kun yoo sodaatees walii hubataniituma tattee aantutti waliin ciqaxxaamura malee gaafiin deebisaa waan Diinaa wallaal gaafiin nan ta'e dhugaadha amma silaa waa'ee Qureeshidhaa tana waa'ee Ismaa'il tana baroomsa uummata kanaaf illee baroomsa. Ati as biyya himi jaani hanganama qofa uummataa fi baroomsa ta'a. Haanuu himi nuuf obboleessa kee. Bar gaafiin jalqabaa eenyu ha gaafateedha. Aboo gaafii teetuu nama dhageenye. Kam jechuudha. Hai jalqaba siin gaafatte siin jee ati haasawa jiraachuudhaaf hayyeena gaafattattee haasawan keetti oofaa jirta. Hayamee sii dhiiseeti ammoo gaafii tee booda naaf deebifta. Beellaman iseen akkanaa deebiftu. Gaafii meeqan gaafiin si gaafadha jalqaba gaafii laman qabaa jeetin ture. Tayyib na'am gaafumati yesan deebisaa naa goonaan takka rakkoon qabu. Gaafii meeqa qabdaa? Asayyoon si deebise malee tanan deebiftu. Qoy maalin siin je gaafii laman qaba siin hin jenne gaafii meeqa qabdaa maal? Amma gaafii lama qabdaa lamayyoon si deebise malee tiyya tanan deebiftu. Tana irraa raawwannu. Lakki hoggaan lamaan si deebise kara gaafii tiyyaa ni deemtaa. Tayyib itti seena haaree tana. Awwan irraa dhorka kamchaa kana maal ta'e sababa? Kun cinwaana biraati haa cinwaana biraati.
gaafii lamaan itti seene la gaafadhu jedhe yaa bolee namni afaan beektan mee isin yaanu jidduun seeni naatti dhiisa naaf yaamsaa qofa guddisaati ittiin huniisa gaafii tan kenna gaafadhu sifin deebisa san booda kiyya naaf deebistaayi gaafii dhuunfaa nama biraa gaafatu jiru gaafii Khaalid godhuu hin danda'u ka dhiisi bakka bu'inur no inni gaafii min qaba gaafii kiyya naaf deebistaayi lala gaafii tiyyarraa deebisuun faayidaa siif hin qabdu wallahi sinja gaafii yookaan gaafatini dhiisi jeeqa na dhage waan ati jedhu gaafii nama biraa gaafate sanaatiin beektu deebisu barama ifumaaf je nume dhaabume wanni je obboleessi keenya Qurayshitti Ibraahimitu ergamamu Ismaa'iilitu ergamee jennaan tamaatan irra deddeebi'aa ol qabooy haa dubbadhu haa obboleessa kee haa dubbadhu maa ummata mataa nyaata yaa obboleessoo Ibraahimitu ergamamu Ismaa'iili jennaan Ibraahimi je ragaan ummataas jala jiran xiqqoo taa'eetiti ammaas Ismaa'iilitu ergamee je hayamee Ismaa'il irrattuu sirraa deebifne Ismaa'ilitti ergamu kitaaba kamtu sii hime kitaaba kamiin itti ergame Ismaa'il Qureeshitti jennaan ana dura si gaafataa je dide haya na gaafadhu gaafii tana eegatee ana dura si gaafata siin hin jenne la dubbiin dabsin kaa maaluma taate je haya yoo dura nan gaafanne deebisi hay gaafii jalqaban si gaafadhee sin gaafadhaa jeetin ol bee malee si gaafii tana jirtu bara ol hin baane gaafii tana jirtaati haya tana siifin deebisaatiti ani na gaafadhu gaafii amma jetti tana ni deebistaa waa irraa raawwadhu tana booda siifin deebisa okay alhamdulillah jara keenya dhageessanii miti siifin deebisaa jee naam reefu ni beeytamuun beeytu jennaan kanaami gaafuma naa deebisa Qureeshitti akkatti ergame kitaaba kamiin akka ergame ammas itti deebite na gaafadhu gaafii ta'e tayyib jalqaba yeroon ol seenu Hamzaadhaan gaafii lamaan qabaan jeen gaafii san lamaan Hamzaan Qur'aana irraa barbaada waan nama gaafate waan namaaf deebisu nutilleen dirqama Qur'aana irraa barbaanna hadiisa irraa barbaanna galta gaafin an jalqaba isa gaafadhu irratti Qur'aanaa fi hadiisa irratti hundeeffamuudha qabde takka waa'ee aqiidarraa takka ammoo waa'ee aqiidaati waliin qabattu tokkoffaa irratti wanni si gaafadhu Hamza nabiyyoonni dhalaa keessa ni jira moo hin jiru deebisa nabiyyoonni dhalaa keessa ni jira nabiyyoonni hin jiru nabiyyoonni dhalaa keessa hin jiru quraanilleen hin jiru hadiisnilleen hin jiru hin jiru hadiisaa fi quraana keessas hin jiru yoonin hadiisa keessaa kasii fidu taatee maal jetta fidiiti ni waliin laallaqa fidi طيب nabiyyi dhala hadiisa asumaanuu hin jiru jettee barate amma hin jiru ragaa ofirra baatee jirta ebar hin beeku aniititi nabiyyiin dhalaa yoo hadiisa keessa jiraate nu garsiisin ilaallaa sirraa barraa'u khabar sanuman sii fidan je nabiyyoonni dhiirarraa malee dhalaa keessa hin jiru jette dhalaadhaanitiin nabiyyitti walla afaan kana deematti nyaadhu nabiyyitti fidi modeetara طيب نبي ميت ديس ما بيا همزان انجرودي طيب كتابة بيراني كبدا أبو والله يا تنافات جبت إنه ما تبرروتا تكالو تنقين نمرسي سودير تويل كام حبيبنا والله جزاك الله قافين تبريدو تنا وصوبيك وصوب بريدو تنا توبيك يوم أبو دريا فايت وايد انديدو amma laal kallattumaanin si garsiisaus garta amma laal qoy siin bal'isa qoy Khaalid kiyya kitaaba kana biraa qabda anaa iftiqqe isaa qoy habiibana atummaan nuubanii abshiran hin qabu
obsi ifin xiqqee isaa بلس Khalid. بلس Asin guddisa okay moderatora guututu Akka. nuti kan as bane Khalid. أيه Kitaabni kun kitaaba maali? ايوه ستي ولا تاجر همزة Laali Khalid kiyya xiqqoo yoo gama duubaa san xurii irraa hayi. ما يروى عن النبي خجو Kitaabni kun maqaan isaa maali? تفسير قرطبي Okay bani'a. Hadiisa keessa moo Quraana keessa? حديثها Amma حديث كتابة تفسيراتها غير ستين دفو حديثها خلينا في دودي مسامع كنا ما ولا لا Hadiisa itti قلت Quraana tafsiira keessa? حديث نقول كتاب مفسر تودا غير ستين دفو Inni faamii Hamzaa bituu isa okay abdiya. Hayya. أبو كتاب غير ستين دفو كتاب مفسر تودا غير ستين حديث لي Tafsiira keessatti inni faatti babeeshee. Okay. Khalid kiyya ayata mee meeqa hadiisni hin Habibi, dhufu. Khalid. حديث كتاب ندفع، مفسر ندفع. تودا خفيف آية تناسفد آية ميقف. حديث تكو غير ساندبدر Naimi ayata. نعم Haya ayata meeqa faatiniin banadha Habibi obsi Khalid kiyya. Naimi. سورة يوسف بندو آية دبا في سجل Suuraa Yusuf. Okay, kasuma naabsiniin banadha. Jazakallah. Mamma bayaana sin beekuu fa'a. سجل Dhibbaa fudhanii miti? سجل سجل Dhibbaa fi meeqa jette Khalid? Dhibbaa sagal. Khalid dhibbaa sagal jette? سجل Ayata sayla Naam, faati moo naam. dhibbaa fi sagali? Dhibbaa fi sagali moo ayata faati? Tuqit. آية دبا في سجل Okay, dhaabbiin katabadha Habibana. Thank you, jazakallah. Haya, tafsira eenyuti jette? أيوة Tafsira kami. قرطبي قرطبي حديث أقصوصي كرو يوم قرق ستات Yes, thank you. Ayatti de. Dubartoonni hin أنا gammadu. وكنا جاتيسني Hayye. ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في النساء أربع نبيات إن في النساء أربع نبيات حواء وآسيا وأم موسى ومريم Haya. أكم Wahayyee itti bu'e. محمد بيان جدون سيننا في أمزارة قافي برات Haya. Okay. Hadisni ati odeessite kun kitaaba kam keessa jira? وي ما له خطابة قرطبي جيسي في نمنه Qurxubbiin wahyiitu irra bu'e isarratti. تنقى في براتها ما يروى عن النبي Bar nabiyyi irraa odeeffame jechuu miti sanada saanaa baase qabboleessoo. Qurxubbiin irra bu'e moo nabi irra bu'e? Mee sanadni? عن النبي جو أما حديثنا خن عن النبي نجامون جو Nabiyyii fi qurxubbii walirraa odeesse obboleessoo. Wajji turanii nabiyyi qurxubbiin? نبي في قرطبي جنة Qurxubbiitu لا odeesse. حمزة Anin eenyuun حديث nabiyyi irraa odeesse? في أما حديثة قرتمو هنقر قافي براتي وان برا Hin قافتو agarre. Hin agarre. Kitaaba hadiisotaa حديثة keessa قرر jira. Kitaaba anin nabiyyi jee mee isnaadatti naa galchi nabitti? وان نبي ربي ترى أودي فمي حديثنا خن نبي ربي نجي مال إن في النساء أربع نبياتنا كم قوت Haya mee أتي وي eessa kaa سنة دولة ما يجي ديمنا mee naaf سنة دولة ما يوي فرات تاري أتي حديث ما برباد مالي akkasii miti galaan akkasii mileen cokiyya na duraan batachin Koy Hamza. باتشو مت dhaab Koy Hamza laale Ustaz Khalid. dhaab Kalama fakkeenya Khalid kitaabni King. Abaa Daawit Nasaayi Tirmizii na biras jira beekta kana keessaa kan jedhame.
يوكا ترمذي يوكا حديثني خنا خيستي مالين دفو محمد بيان وبليسو بر خطاب بر سند قبامي شرين أفسيرا خيست ترفو إبلوت أوديس سند قالتي لا حمزة سند قالتي يوم كجت تاتي حديثني خن صحيح مو ضعيف جتشون قافي يون صحيح خجت تاتي أتي علماء سيقول التراغوت رافضتشون دنديسو يون ضعيف خبو أجا متاتي لا محمد بيان بخاري أوديس مو مسلم جان بخاري في مسلم رافضتا محمد حمزة بخاري مسلم رافضتا Abu Anamiti ummata sida geeffachuu jira. Ummata ummata gad hin deebiin. Yaabo yalaal laa Khalid kee. Khalid akka ijoollee na duraan ta'e kaabi. Na duraan ijoollee. Bara akka ijoolleeti miti. Bukhaarii baase muslimii baase yoo qajoo taate Bukhaariin sheekh muslima caalima gurguddaa. Ati kitaaba waan ulamaa'in jette way fuuta waan ulamaa'in sayyaa fi daciifa. Ani mee na dhageeffadhu. Hadiisa gartee Bukhari da ka Qur'aanan gattamne fudhadhuun jee malee hundan fudhadhuun jenne obboleessa kiyya akkanuma xarraa jettee firraan fiigin. Amma ati waan sheekan jaanin fudhuun jenne. Tanatti hin dabrin asbaasi hadiisa sanada isaa dabi. Asbaasi. La oy sanada habaasu bari ulamaa'in nabiyyitti afurii jiraaje mucaa kana dhageeffadha. Nabiyyitti afurii jiraaje nabiyyitti afurii. Aboo kitaaba Qurxubii laala kitaaba Qurxubii laala. أتي خليه قال حديث إسحاق كم في الدية ترته وإرواء الغليل خطابة إرواء الغليل جامورة تخجب ديك إسحاق كم في الدية ترته خليه قال قرطبين الرسول كبيت أوديسه تونغا في براتي محمد بيان أكمل تجابي براتي جيتوا يا لا دين تكو قرطبين فدو الراودي سوان قرطبين الراودي سوي فدتا فدو قرطبين صحيح أجون فدو ضعيف أجون nama kuma dhibba afur sammuu isaaniitti kophee keessatti hin baafatin kaabboleessu. خالد خالد عن النبي يونان كيجي عن النبي كتاب القول الصادق جون بريت جرت يافو عن النبي يونجي خسنة كمني أكملتها أتجافي تجوتها سنة أرتبي البانيني لا البانين قصاصني صحيح جتشودار الباني را أكمل فوري في دينو يا الباني ليسو لا هنجامها الباني في قرطبي خمت درس لا الحمزة دقي سلا قرطبي تو الباني درا أبو نبيين دلا يسني يرجمي جرايسين جواب الرجل هنا يرجمنا يوم خجوتات جواب الرجل ده دي سرّا أن جواب برباد ماله نبيين دلا إرجم جتشوفي متي واني نمبر بعد جواب كمان سرّا برباد دي سرّا لا بر واني نيا سواجر واسرة جرتي بر ما يروى عن النبي جي إنه أديسي تانو منادي بسي قرطبيتو نبرا أديسي مو إنه Oy, me Hamza, waan afaan kan keetii bee gurra kan keettuun dhageenye bookkamise? Hay, maali waan afaan kan keetii bee gurra kan keen dhaga'u kalee galgala Ibnu Umar irraa Albaaniin ni odeessa. Ustaad Khalid, mee dhiifama naa godhi. Bayhaqiifaa dubbata kitaabni san raqamaa wajji kaayee sanadani qaba na amani. Garuu kaamaa kana. بهقي ورقرني جافاتي برستان موازغي باري فيفو مسندا بر بهقي يجو ورمقا صحاباتي نديسي لا ديسي موازغي او مينا ديسا يا ابو ليسخي يا متاخي خالد اما وني والغافت جرو غافيتي تتعراتي ما يروى عن النبي جي اينو النبي را اوديسي وان كان قرطبي اوديسي مو اينو مينو يمي وان براتك ديسي ati eenyutu odeesse jettee fidde sahabaa keessaa Ibnu Umar sanirraa kalee galgala. Yaa buleessa kiyya boolla guddoo lixxeef maa iftaran Hamza yeroo takka isillachuu karaarratti hin deebisa. Laal Khalid takaleessa galgala kutte nyaadhamte kutte sagaraan keessan. Hintaas. Bar Albaanii sayyaa godhe jeeti waan Ibnu Umarii fi Albaanii zabana tokko hin ta'in fide walitti inni. Anuu naaf gaabi anuu jibbiin teetu naaf gaabi akkamitti dubartii afur rabbiin
nabiyyittii godhee akkamitti arga bole anu naafuu gaafi dhaar sanadaan Oy, dhufan. mee us mee dhiisi. Amma hawa qawmii tamitti erga. Laa. Nabiyyi taate. Mee qissaa Mee rabbi tana sodaadha. qissaa tana qoy qissaa inni halee gargara Ibnu Umar hadiisa Albaanii sayya godhe jedhu sani Ibnu Umar dhaqqabee irraa odeesse Albaaniin. Laal. Aboo Mucaafe. qomi Hamza qoy. Amma waa lamaaf deema. Tanarra dideeti booda hoggaa gabbuu ina gabbuu san jechuu deema. Waan tana deebisuu jibban isaanii beeka. Haya La eenyurraa waan gaabii odeessan maayurwaa ani nabiyyi eenyu odeesse. La qoy ما يروى عن النبي والنبي ربي قرطبي مفسر قد دبر قرطبي علماء قد دبر osoo abbaa mufassiraa tahe nabi wajji ture inni eenyu odeesse nabi irraa waan kana. Khalid diin islaamaa makkatti itti taphatan ta'e. يا Ustaad Khalid. Amma Khalidin بخارية ما خيت يا أبو ما مال جت سوام برالا كتشودي سخا حمزة يوخا حديث خنا طيب لا يوخا حديث نكون صحيح متي ضعيفة جي أتي حديث ضعيفة يوم كذا تتانس أولا ما إذا ضعيفة قول صحيح قول وش لما يوخا صحيح جواب الراغود يوخا ضعيفة جي جواب الراغود من أدعي فدا بيبنا لال ما يروى أدعي فدا ما يروى عن النبي نبي روان أديفا ميجا تكفى نما نبي را أديسين برباد صلى الله عليه وسلم أنه قال نجي إن في النساء 4 نبيات تلاخيس نبي أفر تجراها حواجي حوا نبيين قومي تمتير عن قرطبي دا قبي وين الراودي ساجرا قومي تمتي ارغمانين سنباتي برات قومي تديمنا تا قومي دا آسيا غرتي جارتي فرعون نبي خمي قومي تمتي ارغمتي لام وأم موسى هذا نبي موسى نبي تيتمي أبو جتي أفان نبينا جتشو بري نبي تيتمي قومي تمتي ارغمتي مريميس نتيجة مريم القديسة هذا نبي عيسى تبين نبي تتبين نبي تيلاجي عيسى تيرجمت عيسى تيرجماني إنسان نبي توفي عبد الله عنده في الباسة جدو قومي إنسان تيرجمان أدى بيخ حمزة والناس يقولوا حمزة إذا دبيس لا في الدسان بكيت جوته خطابك قلتي وهم بكيت جوته إني أما بركان مجد دبيتنا يساكر لفتس لا بكيت دون نجم خيا سنة أنو فينجلتني بار إن اللي سنة أنو فينجلتني ميديسا قلت كناريس أبو عبد الله سنة أنو فينجلتني ألباني ده جي بحكي رجي ألباني بحكي لري عمر سنة Hamza yeroo takka Ustaad Khalid wanti ati fidde tunis hadiisan je'amu asliin isaalleen hadiisa rasuulan ta'an akkatti osoo hadiisa rasuula laal. Hamzaan haa jiru isin jechuun dandeessan Hamzaan haa jiru. Obsi gaalala laala Hamzaa miti nulleen barumsa fakkeenyaaf falkhabaru laa tuqbalu illaa bimaarifati sanadii jan oduun takka sanadaan malee hin qeebalamtu lammaffaa. Sharti ulaagaan sim jedhe shartiin ulaagaan Hamza yoon Ustaad Muhammad Bayaanii kannite naaf Ustaad Muhammad Bayaanii waliin haasawa akkam jedhe. Obsi gar aboo waama kanan dubbadhaabse shartii itti ulaagaan itti hadiisni tokko isaa ta'u ulaagaa 5 guuttatu qaba. Ulaagaa 5 kana yoo guuttate hadiisni kun saya jenneeni fudhatu dandeessa. Obboleessi kiyya qaala hin beektu akkatti ulaagaatti 5 kana guuttate. هذين توكو سيادة وراء ولاقا شيء قلت ده سيادة أبسي ماما بيان أبسي الخبر لا تقبل إلا بمعرفة السنة دنيا أسكننا أبسي هاي أمك يقولوا لال خالد كي يديس وبليس خين يا خالد دبين إذا قرأ إسا قبديتي إننيس بزا شيني قرطبين بزا حاسوين في دردجي أما اللي شيخ ما قرطبين خنا اسمك الرسول أفيدي قرطبين كي جبنا بالرخاية جيجو لا waan ifi yaadde akka waan kaalijeen godhin. Obsi. Baga bazaa qurxubii naasee nu garsiifte. Samaali arraba dhiisa. Baraan hin jenne kun qurxubii jee nabiyyi 4 dhalaan qabdii jee bara. Abootun baza. Wayii si gaafadha amma.
أما محمد بيان مال دبته تري أوبس. ولاقا شنقبا تودا قبا حديثني توكو صحيحته في ضعيفته يون صحيحته تاتي أكزي أما حمزان ولاقا شنان سن انفدت حمزان حديث متودا فدت نفرتا في هيمي والله أنا لا. هيمي نما لك يا دين فرد. هاي دينجل همزان نفرت ما تبو همزان نفرتا هيمي وي إيسخا ولي أتجدو تدبت- سينيكا تدبت أتجدو ماما سينيكا بيان. والله وبالله لا، لا، أنا انجل. وي بكم زار أنا أبوه أوكي لا أنا فرد. حمزان دبي أجو حمزان Mama دبي bayar أجو bakal نافسي bukan ولين deh. دبت Mama daddaben. Mama bayar bakal bukan. دبي جي أيوة دبي Daddaben. Daddaben. Mama bayar bakal bukan. غلطهم Walid dabra. ولا يتبع أيه دب Fudi ra mama bayar dabi. حديث نخني مال جي أما أنت أستاذ محمد بياني صحيته في ضعيفته خيست أولاغا قوت تجورك أباجي لا أول النبي نما- تو ناخن يه حديث خان النبي ودي السلام برقافت لقيفدوها لقيفدو أما حديث خان علماء فدته وقرطبي قفامتي ابن حزم فدته جرا علماء هدو فدته جرا لكن حديث نمان كنو أصلي قباتشو في أصلي قباتشو أبو دلال مالي حمزاني يون أما حديث نخن ضعيف خجل حمزاني زقا- يون أنا سيا جازي أنا. نون تاتي علماء حمزاني حديث قول حسيا حمزاني. قول علماء برستنا سواجرا برستنا سواجرا سيفي حمزة في وندي أتفرطو يتامزان فرطو يتكا أنو هنجر ناخن جبر أنا أنسرام فرد wanni siifi wanni ati fudhattu bitaamsaan fudhattu bar garagara. تو همزة ديفتي أنو حديث Abo من mama جرو bayani ناخن kan نسي nadde haasay Wai. wajju. Barri inseenin ka inseenin garta awwannummaan jalqaban hadiisa kana hamzaa gaafadheefu kaleessa qissaa tokko wayii fidee dhufe albaanirraa qissaan Abo sun ibnu Hamzaa maritti hin galtu jalqaba warqaadhi dubbachuu hin dandeessu akkuma afaan si banamee jira dhaggeeffadhu kaafaanii همزة ديفتي واي hin iyyiin Arraba ka dhiisudha, wayi. maali bakka dhiisa kaasee caljee dhaggeeffadhu haa usuu hin dandeessu barati maama baya bar ati usuu hin dandeenye caljee dhaggeeffadhu. همزة الرابع قايش نابي دي سنة Hamzaa dubbachuun danda'a. Hawaasas dubbachuun danda'a. Ati cal jettee dhaggeeffachuu qofa maali afaan si'uusuu hin danda'u? Maaluma همزة متى أنا ستة ناخن حديث Naam hayyee cal jee dhaggeeffadhu haa. اوكي لا جابي تانا قفنا ناديب زمي فالخبر لا تقبل الا بمعرفه السند جتشم ماله كان إسا Barta sanadaa itti deemnaa dura hadiisa ta'uudha barra haa sanada osoo hin taane. حديثة تورا مي إيسا سند نوخن نقاوي Bar sanada ta'uu osoo hin taane inni kun hadiisa Isa ta'uu haa hadisa jee barbaadu. fidateemi mama bayan. Isa hadisa jee fidateemi. تيبر حديثة جيب في دتي Aboona dura naa fidate moo abbicha kitaabaa fidate? أبو نام كوي حديثة كان سيف في ديمي دي أبا كتابة سنرة Abbaa kitaabaa dhaqqabeetiin irraa odeesseen mufassira guddaadha Qurxubiini. بقى أنا ما خيتن كتابة كنا بريسة حديثة تاني بريسة ما خيتن كتابة كنا محمد بيان تكبير راين نجي سنجي أنا دوبا فيلم جات منابقيا نرد خايا Laa waan biraa Isa. walitti noofin. Sanii miti waan No, no, biraa no, no, walitti no. noofin. La. Yoo Qurxubiin Khaalidii miti Manaaba hadiisa biyyan kana hadiisa. fidate. Khaalidii haa dubbate hadiisa kana haa fidate Khaalid dura namni fidate hin jiru. حديثة جتشون جتش إرجما ربي تيمتي Hadiisa jechuun jecha ergamaa qofaa miti wanni ati haasoftu hadiisa ni jaamti. عن جتشنا ما ريز قابو عن جتش إرجما خن جتش إرجما ربي تنبربان Inni namaa miti. هيا عن قرطبين عقيدة إسامال Aqiidaan isaa maali? Yaa obboleessa. Aqiidaa isaa haa albaanii fa'aa ragaa baanii fi aqiidaa Qurxubii irraa gaafatta. إنجا بدا Mama Naimu. bayan hadisa jee fideerraa nuu fuudhi wayi. Hamza jidduun seenin Hamza. Qurxubii amma hadiisa kana in osoo Qurxubii odeesse moo hadiisni kun hadiisa aslii ta'u amma nuti Qurxubii laallu. Wanni laaluu qabnu sanada hadiisa kanaan laaluu qabnaa beeke. يجيبا Laakiin ammoo Qurxubii aqiidaa isaa maalirraa gaafatteeti? يجيب Aqiidaa Qurxubii shakkuu keeti? يجيبا يجيب حديث Aqida نكتب sila Eenyu kutee kijiba- maatii jalaa Ragaa- miliquudhaaf qabi ragaa- mama bayan. جبري حديثك جلا ملك أنا عقيدة سابوجن سي Hadiisa namni nama daciifa jeen fidi bakka. Ankinoo Qurxubii dheeffadheemi qasayya jehuun ka daciifa jehuun Jiruudha. ulamaayi.
Injiru haa gaa fidi. kijibaan Haa jiru. warra hin jiru jehuun fidi. Fidi ragaa warra hin jiru jehuun san fidi. Ati nuu saba gixxin gadi nuu sabachiisi gaa. Kinoo qurxubii akkam goota? Qurxubii akkam goota? Qurxubii hoo? Eenyurraa odeessa? Qurxubii akkam goota? Eenyurraa fide? Albaanii yeroo sahihaa fi daciifa jehuun eenyurraa Eenyurraa fide? odeessa? Eenyurraa odeessa? Albaaniin eenyurraa fide? Albaaniin eenyurraa fide? Albaani aboo ana albaani godaansi dhiise albaanii isaa wayi albaani dhiise. Godannoo Wayi. Dhiisi gaa albaani tahamdaala dandeessu kaa. hawwataa ana si gaafate. la egaa haasawaan jiru. Amma Nasa'iitu jira, Bukhaarii jira, Muslimii jira, warra hadiisa sayya godhe, warra daciifa godhu. Laakiin isaan kun rasuula dhaqabanii irraa odeessan yoon qurxubii ammoo aqiidaa isaa kashakketu ta'a. Abbaa kitaaba fatoloqa jedhu kana ni beeytame. Ayyee shookaanii Beeyta. naam Okay. Shawkaanim tokko gaafa waa dubbatu yeroo waa dubbatu dubbii isaa san namarraa fudhate namni inni irraa fudhate sunis bakkatti galaa miti fedhu hadiisa sanadas haa ta'u barkunummaanu bar sanada qaba barkunummaanu. akkamii bakka galuu qoy rasuula galamoo sahabatti gala. Bar sanadummaan kun sanada qabaan siin jeer. Laa Muhammad bayaan hadiisa kana inkaaruudhaaf ulamaa'ii inkaartee fidi. An ulamaa'ii inkaariin sii fide qurxubii. Inkaaruuf ulamaa'ii inkaarte naa fidi dafi. Qurxubiin eenyurraa rasuularra qoqoqo haa hadiisni Tun gaafii biraati. Rasuularraayi, saabarraayi, ulamaa'ii biraatiin jiru. Ibnu Hazmii fa'aa dubbate hadiisa kana. Ulamaa'ii hadiisa kana inkaarte naa fidi. An qurxubii sii fideetiin jira. Qurxubiin ulamaa'iidha. Fidi. yeroo takka ishee arba'u dubartiilee natti hin dawwalin anatti. Mama bayanaa sii qaraa hadiisa maajuu waan hin nabi. Hin qaranii dhiibs qobsas. Hamzaan seeniin ati isaan tantee dhumte tun amma asumaan dhumtii dhaabbadhu. Dubartiilee afur nabiyyiidha taanii jecha jiru kana qawlii ergamaa rabbiiti moo qawlii qurxubiiti kun. Ganama qoban sira. Qurxubiin qawlii ergamaa rabbiiti jeemoo qawlii xiyya jee qurxubiin. Aboo si hafidee je qurxubiiti odeessa hin jettu. Ani hin jenne laalaa kijiban irraan kaa'een kaali kitaaba mufassirtoota beekuu dhiisiiti risaalaa takka ta'e inni katabeen jirtu mufassirri qurxubiin guddaa kanaattu nabirraa dhufe jee hime amma hadiisa kana ati yoon ulamaa inkaarte Nabirraa ulamaa inkaarte ragaaraan dubbadhu ka arragaanin kitaaba banee garsiiseen ulamaa inkaarte nabirraa dhufee jettee bar nabirraa dhufuun haraan nu agarsiifte. lala ulamaa hadiisa kana inkaarte fide khulaasatan ulamaa hadiisa kana inkaarte fide Obboleeyyan kiyyaan waa'ee inkaaruun dubbanne aboo hadiisni kun inkaar khabaru laa maa dubbat maaliif haasa'u jirtare yoo haa qeebale gaa eegan inkaariin qeebale haa bakka qeebale haa yoon inkaariin ayyeen nan qeebala an abi laalaale haddasana an abi horeyrata jee jalchi nabit la daf hadiisa tokko fiddee ana bi hurayrata jettee yusahihu alhadiisu yoon ammaan tana albaaniin hadiisa tokko biraayi yaada isaatiin yoon hadiisa tokko sahiya godhee yookaan yoon daciifa ka godhu taate nabi Muhammad ittiin galchan jirtu atummaanu yoon albaaniin sayya godhee yookaan daciifa godhe qurxubii fi albaanii kanaa kantu dura qurxubiitu dura albaanuma kanaa dura qurxubii dura laakiin hadiisni an sayya siin jiru daciifa siin jiru kaulamaa'in jetteene kaulamaa'in sayya jetteene kana nan irraa fidadde ulamaa'i atis ulamaa'i irraa naafiti warra daciifa jeen ani no qurxubii sii fide osoo jiraate qaata sanadaan naaf iddee hin jiru dhiifama ati jiraannaan fide kitaaba kana ati nama tafsiira qaree Muhammad bayaan nama tafsiira qareemi kitaaba mufassirtoota akkamit dubbisuu dhabda kitaaba mufassirtootaan dubbiftu qurxubiin mufassira sanadaan hin arginu kagarte kana akkam goota haa jawaaba irraa godhe haa magarte kana jawaaba irraa godhe jawaaba irraa godhe hin jiru jawaaba irraa godhe hafide akkam godhe fidee bar manaa bakun manama eenyu kajeen والخبر لا تقبل إلا بمعرفة السند أدودا شرطي تنا علماء لما خايف شرطي تنا علماء لما خايف eenyu warri hadiisa miti jeen Hoggutak. Hamza Husseinin carraan kan keen jiru Husseinin nu jidduun Husseinin bilis la hin ta'u naafi Muhammad bayaan qofaatitti jira gaafii biraa eeggadhu gaafii biraa eeggadhu Imaamuddiniif kanna. Imaamuddiniif. eewwa
Baraati dalagaatan ta'e haa duraanuu takka si beenya. dubbatu haa takka Nuu dubbatu kannaaf ati nutti himtu nuu kannaaf ati nutti himtu Imaamuddin dubbadhu Hayye, dalagaatan hayye. ta'e arsi beenya duraanuu. Wanta akka gizee fi dadhabde nama kaanii kaan bansiisaadha jetta. Booti dadhabdee jirtu osoo dandeesse. Amma amma bayaan nutti wacin rabbii jee nama hadiisaa miti jee ofiti ragaa arragan sii fide. Bani Eenyu odeesse? raga qorxobiin salafa moo salafaa miti. Ergamaa rabbiirraa odeesse. Albaanii ergamaa rabbiirraa odeessa hadiisa yeroo sayyabu. Albaanii anaa godaan dheedhiisi boo albaanii natti jahaasi albaasu hin jiru. Albaanii natti jechaa hin oolu. La waan biraa keessan seenin waan biraa keessan seenin obboleessa. Diin nagalche. Albaanii ajandaan xiyyatta albaaniin beekan. Taamdaaf jajin beekan. Anta qurxubiitiin beekaa ta nama beeytuu fideeti. Anta qurxubiitiin beekaa ta nama beeytuu fidi. Aboo rasuularraa odeesse gaafi. La tun gaafii biraati. Qurxubiin maaliif fidaayyee? La qurxubiin maaliif fida? Naam. Fidi boo Meeta akkatti qurxubiin nabi Muhammad irraa odeesse. Fidi. Fidi. Bar ragaan na dura dhaabbad la baneetiin ragaa si garsiise banii ragaan agarsiise atis kitaaba banii Ragaan ragaan ati na agarsiise. agarsiise. Hadiisaa miti Abaa maal jettee Hureyraadha. turte Muhammad Baya wanni kun Abaa hadiisaa Hureyraadha. miti asliin qabu daciifaa jette nama daciifa jeen fiti. Mustalaa qaraatee miti. No, no, no. Gaafii biraa keessan seenin fadhuun qaraa fadhuun qaroodha. Hin deebinu. Obsi mee. Obsi. Mustalaa kana Imaamuddin. kitaaba mustalaa kana qaraatee mi. Bartuun gaafii biraati. Hin qaraane qurxubiin. Qurxubiin hin qaraane mustalaha. Qurxubiin hin qaraane. Jechuun maal? Qurxubiin hin qaraane. Qurxubiin hin qaraane qoon. Qurxubiin kitaaba ati qaraate kanan qaraane. Qurxubiin. Hayyee sanada kunoo akka juga. Kitaabni kun akka jiru. Wala kabaru laa. Qurxubiin hin qaraane kana qurxubiin hin qaraane. Qurxubiin hin qaraane osoo qaree sanadatti si godha. Hin qaraane gaa. Qurxubiin hin qaraane. Qurxubiin hin qaraane. Fidiyaa. La hawla wala quwwata illa billah. Muhammad. Sanadaan malee hin qeebalamuu jaga. Kitaaba ati ol fuute kana shartii kitaaba kana keessaa fidde kana sahaabaa Mee nama ulamaa salafaattuu shartii lafa kaa'e. Sanada mee sanada waa'ee kitaaba kanatti kutin sanadni mee. Daf. Bar ati ammaan tana hadiisa ta'uusaa sanada nuuf galchi Abii Hureyratti jette. Shartii ati amma nama keessa tana sahaabaa nama Abo rasuulaa carraa nama namaa kaa'e kannaa shartii tana. deemaa haa carraa namaa kannaa deemaa Hayyee Imaamuddin dubbadhu afwan Imaamuddin dubbadhu xiqqoo dubbadhu. Ragaan na dura Assalaamu alaikum. dhaabbadha ragaan isin dura dhaabbachaa jira. Sheekha fadhe haa ta'u fadhu khalafa haa ta'u fadhu salafa haa ta'u. Ani ragaa waan quraana hin ta'in waabada hin qeebalan. Wanni ati harkaa qabdu kun quraanaa miti bar. Maaliif harka qabattee kana jettare? Qurxubiin kana qaree jettee kunis quraanaa hin taane. Qabadheebi. Wanni qabadheebu. Al-khabaru laa tuqbalu illaa bimaari. Eenyu kaje eenyu namni jee eenyu nama jee misalafarraa nama jee. Iduun sanadaan malee hin qeebalantu. Eenyu je'e. Sanadu jee maal. Eenyu Osoo jee. sanadni jiraatuu baate. Tana eenyu jee. Siigaati jette tana eenyu jee. Obsi ba. Obsi. Hayyee ustaa Imaamuddin. Amma siigaa ati ragaadhaa fidatte tana salafarraa nama jee qabachiifta salafarraa. Imaamuddin keenya dhiyaadhu. Mubarak ije. Ayyee Khalid Obsi. Wanni irratti wal mormu sagaleen keenya dhaga'amami? Naam itti dhufi. Rabbi beekumsa nu haa kennu. Hadiisni amma irratti haasa'uu jirtan Imaam Qurxubiin kitaaba isaa keessatti fide jettanii dhala dubartoota keessaa dubartoota afurtuu nabiyyiidha jettanii haasa'uutan kana Qurxubiin waan akkana jeenatti hin fakkaatu shariisan gadooban ilaalime inumaa hadiisni kun leeysa lahu aslan kajee barreesse isa jechaa jira. Imaamu Albaanii Sheekh Ibnu Teemiyaa namni dilli tokko hadiisni kun leeysa hadiisan sahiihan jaanii murteessu jiran. Imaamu Al-Qurxubiin itti akkas jechaan jiru. Imaamu Al-Qurxubiin Meetris. Siigalee akkuma ja'ame Jalqaba hadiisuma kana wanni fideefu isaan kana jawaaba irraa goosisuufi beek. Jawaaba yoo daciifa jaan ragaa. Meetri saboonni jiikaa diinuma kana wallaahi laala siifi hamzaan illee usaameen dubbatina. Siifi hamzaan illee kitaaba tokko irraa quban qabdan. Abbaan fadhi hadiisa daciifaan illee isin dhamaasu danda'a.
Meeyosa siifi hamzaan illee hadiisa da'iifaa namni fadhe akka fadheessin godhuu danda'a. Laakiin Imaamuddin ati galatoome hadiisa kana jawaaba irraa godhuu kan keetiif ulamaa akkanaati akkana jee ulamaa akkanaati ragaa ulamaa khalafa albaanillee taatuun fidattanii maaluma rabbii isin godhe. Akkanuma xafaan goggoyduun goggoo mormii godhuudhaa miti. Ammaan tana Imaamuddiniin kun laala Sheekh Islaam nu Teemiyyaa faa Albaanii faa jeeti ragaa fide. Isin sheekuma tokkollee nama hadiisni kun asliin qabu jeen fiduu akkamitti daddabdan. Minaamu dubbiin ta'e kijibduu dhagaa. Laala qurxubiidhaan jee. Walaa hadiisaan Kijibduu dhagaa dubbiin ta'e. Itti fiti Imaamuddin. Imaamuddin fiti ati fiti. Imaamuddin galatoomii fiti. Warra akka fanni mustalahaa qareetti kitaaba olobane sananni yaa baleessoo. Reebuman siimee falkabar laa tabbaluu illaa Mee Muhammad Bayaan dhaabadhu. Nutti ni yinaa dhiifama wajji. Ani yinii suuta jee walit deebina naafisii walit deebi'aa suuta jee. Gaafiin biraatis hedduudha suuta jee. Imaamuddin itti fufi. ani fixadhee bakka hanganuman jaatee jiru asirratti qurxubiin mataan isaa hadiisni kuni sahih jechaan jiru. Hadiisa kana ulamaa'iin takka ta salafaatis ta ammaatis hundinuu namni hadiisa kana sahih jee takka illee hin jiru. Inumaa bal sanadumaa hin qabu asiin isaatu hin beekamu jaanii irra murteessan qurxubiin mataan isaa shariisan gadoo yoo akkasi qalaallu taane ragaaf hin bidanne inni ani kanuman jaa nama biraa hedduu jira. Carraa kanaa fi gara anillee waan hin hawaasa kanaan ibsuun qaba. Hamzaa fi Muhammad Bayaan kana Rabbi haa uffisiisu. Hamzaa fi Muhammad Bayaan Rabbi haa uffisiisu hawaasaaf hin ergaa dabarsa. Obsi mee gutakka. Imaamuddin gaqqara yaa namu dhaga'u mee ofi waan amma itti kana gaqqara. Sagalee ol fudhu. Kana jaami labziin isaadha. Inna fi nisaa yaatiin hawaa jee waasiyaa jee waa Umariam ja. Numa qaray ni dhageeffannaa qaray deem qaray ni dhageeffannaa durubarraa ofi. Jaaniin seetee innoo isiniif hin qaraa obsaadha. Wanni inumaa goongumatti hadiisaa miti jaanu lamaayin murtee isaaniiti. Qaray siin jee Imaamuddin qaraatii gaqqaray ni dhageeffannaa. Qaraawuttiin jira qaraatuma si qaraawut jira. No arabii dhageeffannaa deem. Hayyee. حديث عمتي جاني ترانسليت قريت نسي دبسو جرا ليس حديثا صحيحا لكي أفان عربات إنه قري جنة ما مدين كي يديس ترانسليت إنه قري أوه أوكي أفان عربات ديفيس ديفيس وان تايم ديكا تكنوبسا أبشر سيدنا أبشر وان تايم يسندبدوك Godam jalatti bu'e keessaa fuudheetii fi itti buutee mee Imaamuddiniiti. Wanni annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jee hundinuu hadiisaniin ijaalabbe maaliif? Rijaalan sanadaa mawduucaata warra nabirra kaayee jira malee akka kijiba isaaniitaniin achinuma dhaqaqa sananni ka kijibaallee ta'u. Lakki numa dhageeffan laalamma kana jaabarreefu kana jeenii kanaan. Imaamuddin haye. هذا الحديث ليس حديثا صحيحا جاء ليس حديثا صحيحا لم يروى من مصدر داب أكاسيمتي never كوي داب إتين سيكابا خطب بي مجان دبيس جرونو دبيس سينجي أوكي حديث إمام قرطبي تفسير خنا دبيس ديم إن في النساء مو أكنا أسرع أو في مجاني أو في أسرع آية قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحيه إليهم جاء من أهل القرى هذا رد على القائلين لولا أنزل على ملك إيه أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة ولا مال جاسة جني ولا ملك جني ولا ملكا وهذا يرد ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سري وسلم هايا ولا جني إيه أنه قال إن في النساء يروي متى يروى أركض تنجروا نجاني إن في النساء أبس وماركونغ هوا
وآسيا وأم موسى ومريم وقد إن في النساء 4 نبيات. أنا يدو أركو تنجر أيوة. سمين رجال هذا أوفي خالدتي أوفي إن في النساء أو في خالد إن خالد خالد ما أوفي يجي قرطبين ستي حديثا متجينا بكتاب قرطبي كراني. أوفي حديث أما خالدي تتو إمام الدين بكبد اللي تودي ما أوفا دفع أوفي خالد مويسني أوفو أيوه أسس خالد أيه سر إرتان. وقوله تعالى الرأي قال تفسيره مثلا ديما تشير رأي قال وقوله تعالى وما أرسلنا سني أها من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لولا أنزل عليهم ملك أي أرسلنا رجالا ليس فيهم امرأة